Mafankana amajjii tokko marsaa tokko kan kanaa jedhu bakkuma kana dirree kanaatti eebbifannee turre jechuudha. Eegasiis warreen eebbifaman barnoota adda addaa kennuudhaan ogummaalee waraana walii walitti hidhatu cufa kennuudhaan baatii 3-4 wal faana qindoominaan hojjechiisuudhaan isa kaleessa dabres sadarkaa kanatti ga'uudhaan akkasumas waan amma agartan kana humna hagan geessu guddoo tana ofitti fiduudhaan qindeessuudhaan loojistika mara cufaanuu osoo rakkoon tokko hin dhatin osoo rakkoon tokko waraana humnaa gangoo kana hin qindoomina bareedaa kanaan wareegama ulfaataa itti baasuun halkanii guyyaan itti faajuudhaan qooda guddaa ulfaataa ummati keenya kaleessa kennaa ture har'as bakka kaleessaa sanatti moonaan kun moonaa wiirtuu dugdaa qabsoo Oromooti. Har'as Oromiyaa maraaf akkanatti akkasiin qooda shiidhaa kennitu goosisuu keessatti gaafatamaa moonaa leenjii Jaal Biqilaa Raggaasaa maqaa uummata Oromootii fi akkasumas waraana bilisummaa Oromootiin galata guddaa qabaachuun galaan. Dhuma irratti egaa qabsoo keessatti hojjette eeyyen sabaaf hojjetteef argamtaa balleessitus itti adabamtaa hojii boonsaa hojjechuun waan namiin hojjetin hojjechuudhaan waan jaallan si turan hin hojjetin hojjettee agarsiisuun aadaa qabsooti jechuudha. Yoo ammoo bakkuma kaleessaa sanatti namni si tura jiru sun biratti teettee haftee taate hin guddifne jechuudha qabsoo Oromoo. Qabsoo Oromoo eega qabsaan itti dhufe jaallan eebbifamtoota eega itti dhufte bakka itti dhufte sanarraa sadarkaa tokkotti duratti harkaanfachiisuu qabdaa malee bakkuma sanatti hin deemmi yookaan dugda duubatti hin deemmiin aadaa qabsaatii miti jechuudha. Kanaaf bakka jirtu kanarraa kaaftee duratti harkaanfachiisuudha. Jaal Biqilaan qooda inni kenne baay'eetti ulfaataa fi guddaadha. Kanaafuu maqaa uummata Oromootiif waraana bilisummaa Oromootiin badhaasa akka ajaja olaanaatitti qopheessineef ummati Oromoo kabajamoon jaalatamoon wiirtuu qabsoo Oromoodhaa ta'e Oromoodhaaf qooda guddaa kenne Oromoodhaaf qabsoon Oromoo akka hin banne ofitti fuudhee ganti 25 oliif akka kanatti walgul kennee Oromiyaa guutuu keessa waraanni bilisummaa Oromoo akka dhaqqabu kagoosise kan qooda guddaa Oromoo biratti qabsoo Oromoo keessatti qabu maqaa uummata naannoo kanaatiin badhaasa kana Jaal Biqilaadhaa akkanaa kennaniif kabajaan gaafadhaa. Badhaasa kanas kan kennu Aato Qamaleedha. Egaa warri hin beekin jirtan natti fakkaata. Warra qooda qabsoo Oromoo keessatti qooda guddaa kennanii Pawuloroob yoo kana egaa lubbuudhaan nu bira jiranii boqotanii maqaa uummata Oromoo naannoo kanaatiin badhaasa kana akka Jaal Biqilaadhaa kennaniif kabajaan gaafadhaa naasimadhaa. Bas acun abat. Ini Jaal Biqilaan badhaasa kana Aato Qamaleerraa fudhatta. Aato Qamalee maqaa uummata Oromoo naannoo kanaatiin badhaasa kana akka jaala kanaan kabajaan gaafadhaa.